Hordoftoota keenya jirra jirtu ani gurmeessaadha. Wordii irratti haala ittiin teebilii hojjechuu dandeenyu waliin ilaalla. Nu hordofaa isin jenna. Wordii keenya irratti wordii 2013 irratti akkaataa itti teebilii hojjechuu dandeenyu waliin ilaalla. Nu hordofaa isin jenna. Insertii irratti kiliik goona. Erga insertii irratti kiliik goone teebil bakka jiru kana jira. Teebilii irratti kiliik goona. San booda insert table kan jedhu jira. Isarratti yeroo tokko kiliik goona. Dialoog boxii nuuf ba'a. Number of columns kan jedhu jira. Isee xiyya sana daballaa lakkoofsa isaa amma 3 goona. Number of rows yookiin immoo irraan gadee isaatiif dagalee isaadha. Lakkoofsa isaa daballaa. Asirratti immoo 4 goone kaane okay kan jedhu gara gadi jira. Okay yeroo tokko tuqnaa. Haala kanaan teebilii nu uuma jechuudha. Teebiliin jalqaba akkaataa kanaan nu uumama. Number of columns kan jedhamu dalga jiru kana akkuma argaa jirtan teebiliin dalgisaadha 3. Teebiliin akkuma beekamu dagaleedhaaf gadeerraa ijaarama. Akkasuma daataa isa jalqabaa irratti haala kanaan galchaa deemna akkasiin jechuudha. Akkaataa kanaan inni kan biraa rows kan nuti jennu immoo irraan gadeesaa kan yookiin immoo dalgasaa irraan gadeesaa kan sararee jiru kana gidduu isaatti sararuudha. Wantoota lama irraa jenneerra. Columns kan jedhu dalga kan sararamee jiru kana gadeesaa kan sararamee jiru immoo number of rows jedhamee waamama jechuudha. Then table is a collection of rows and columns. Kanaafuu teebiliin dagaleef gadeerraa ijaarame jechuudha. Haala kanaan teebilii uumtanii daataa keessan salphaatti itti galchuu dandeessu jechuudha tartiibaan. Akkaataa kanaan salphaatti akkasiin galuuf 3 fi 4 godhe jechuudha. Isin immoo barbaadan dalgasaa akkaataa teebiliin keessan isin barbaachisuun dalgasaa 6 gochuu dandeessu. 7 3 2 gochuu dandeessu jechuudha. Akkaataa kanaan hojjechuu dandeessu. Amma teebilii keenya erga xumurree booddee teebilii keenya immoo foormaatii keessa gallee gosa teebilii garaagaraa haala bareedaa ta'een edit goona. Asirratti foontii isaallee kan jalqabaa irraa adda goona. Gaafa akkasitti gadi bu'u roos irraan gadee sana qabneetu irraa bunnee bakka itti deebisna. Haala kanaan hojjetaa deemnaa jechuudha. Amma gosoota teebilii foormaatii keessa gallee achi keessaa filachuu dandeenya. Gosa foormaatii teebilii hedduutu jira jechuudha. Kalarii garaagaraa kan qabu achirraa akkasitti foormaatii irratti kiliik gochuudhaan achi keessaa gosa teebilii filachuu dandeessu jechuudha. Hordoftoota keenya baay'ee salphaadha jechuudha. Teebilii hojjechuun garuu asirra ilaaltanii salphaatti hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan dabalataan immoo teebilii kan biraa yeroo galchuu barbaadan keessatti xumura isaa irratti kiliik gootaniitiyyuu taab jettu kiiboordii keessan irraa harka bitaarraan taab kan jedhu jira. Taab yeroo isin jettan yookiin immoo kolomanii sagadee gara gadi jiru irratti dabalaa deemaa jechuudha. Haala kanaan itti dabalaa deemuu dandeessu jechuudha. Dan haga xumuraatti illee deemuu dandeessu. Nuti akkaataa daataan itti galuuf akka inni itti uumamu irratti xiyyeeffanna waan ta'eef haala kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo daataa kan keenya callisneetuma galchine jechuudha. Amma immoo akkaataa inni tartiiba qubeetiin kaa'u irratti galchaa deema jechuudha. Kanaaf achirratti galchuudhaaf haala kanaan as view keessa foormaatii keessa kan jiru bakka sana keessa galleetiyyuu daataa keenya jalqaba hunda isaadha select gochuu barbaachisaadha. Alfaabeetii qubeetiin kaa'uudhaaf. Kanaaf ascending ascending kan jiru jira. Ascending filanneetu okay jenna jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan jalqaba irra sila gurmeessaa milkii kan jedhu jalqaba irra ture. Amma immoo tartiibatti galeetiyyuu tartiiba irratti deebi'ee jira jechuudha. Haala kanaan tartiiba qabsiisuu illee ni dandeessu. Arreenjimentii yookiin immoo tartiiba aabaa caalaatiin orderiitti deebisuu dandeessu jechuudha. Amma immoo isa jalqaba irra jiru mata duree isaa irra jiru foontii isaa foont saayizii foont teekstii illee haala kanaan jijjiiruu dandeessu. Booldi gootanii itaalikii illee gochuu dandeessu. Hoomii keessa galtaniitiyyuu haala kanaan hojjettu. Kanaafuu waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Peejii keenya gurmee